ما نمني وانت فوق ديم وانت فوق أبو إرتي يرو أماتنتي خاف من يجون خاوم سؤوم دندو تكاهو ليبا قولو دندو تكاهو وان برباج سقولو دندو إرتي step برباج فورتي يفترو أوفو دندو يرو أماتنتي إنو جراجة تنيادن خواجد أبني أكوان تنا يجون لما خان يفترو أوفو قولو That's a PP talk. قال سجلي تنجتو خير That's a PP's pointing talking point. Ayer. أنت كن كم؟ ما تام أنت كن كم؟ Yeah, that's another issue. Malif Karabrat in the Bain, I can't to Kulano Matakan Bakabu, yes, and case of Motor Mofal Manjure to Hia, Mali, Akum Sambaka Parliament and case I can Bakabu, Matakan of Tabatanjure to Hia. I know what about Anijan is I want and Dango, of course. Malgo, I think it's I want and Dango Jiran. Malgo, Fal move letter to Garres and Majiran. Garajina mo fifili wala kajira. Sanga wara absan bakbu yo de zero ya baita. On korini. Raya fa nagaga fatu na mota kini wala sheri. Raya, raya magana ganda. Kuno khadir wo boni jirami. Khadir wo bo ante kai. Galatomi aman galatomi. Nama motito amma nikab na jatani wal gafatan. Abi motin taje tu dufe ni beita ni abi khana ko motin ni te sirif dufu maka oro motin Mogun. I don't understand. ga bari mircha khani tani bar amma namani kabdani jatta Kamne. Laki ane motin ban khamoti to hudaf dufum ban namni nani banu nama ko oromo dai oromo hunda wala tabe ko oromo hunda te jala DMT Mike Raya oromo jala DMT halini khanina fi abadu takiti sana fi tadati ngabo namni ummata hunda oromo hunda bikum da wala kabe falmi ofe gegesu dan da wacho khiya male khanugusa duru da damne frab akati frabus no yada jara nage jarra amma khana oromon da dabate jirti na uma amantu dabte jirti akka khiyata na maka akanjo utiana ma mantin kabu foromof malif nama oromof te hawasa khanaf te rakkatu in arkine hankan umri kabu umrin jiru khana chufattu chufti khono oromo balleysuf fadu hatta oromo leote hada fi bani satilen ko oromo yote agenda ni demo ko oromo wali fidumi ko oromo addan baba sumale warre amandura jiranis ammo amamboda oromo تأمم بودا ربي بيخا ربي نكفي كبا ممكن نمتو جبا في دو في سني دنديا أورموف تمتا توتا أورمو خنا وليك أبي خو أورموف كوكا ما كبوين أبامو جاتشولين دنديو جراتشوني ملا لكن أمم بودا أورمون Ethiopian akka amma moti khana abiyi khana boda akka anyamma ni moti da jo khanati me motuma ha jon khana boda motuman wili tigre amara mare jinni zibazinke janne hasoine bet mangisti seneti nisim bulcha khaje kha oromo morati je aman sifatu oromo aman sifatu hinjur oromo wuli nem tokofu mata gadin chaptu jaran daloni wili asdemu jurus kha amma jurus kadalate guddates wana kana wuli fudatu وهما مكا أورمو تندفو في وهما بيت منجستي سنين وتي أورمو فكستاني كانت تاني جاء خجيبا يتهمي أورمو تنا أمن صفته ولي انجر أكا سومالي تاني نبولا أكا ستي نمو متا إسا جراتي سيسي
if qabachisi. Orme yaadni kee gaarii ta'etu yaada dogoggoraati. Haaluma addunyaan itti jirtu tana. Hold on. Dhiifamaa wajjinii Oromoon nama Oromoo bulchuu dandeessu kumaatama qaba. Rakkoon isaa garuu teenyee anas bulchaa jedhee nama as ba'u teenyee eegna otoo hin taane nuti of keessaa kaasa. Uummatatu of keessaa. Kumaatama duriis ni qabnaa bar. Oiga maal taate seeni? Filatee miti. By the way, Oromee jechuun jechuudha. Maaliif beena? Oromee jechuun jechuudha. Ay maal taate maaliif beena jettee na kadda. Egaa maaliif beena? No. Oromee himaanni. Okay, anyways. Oromee jechuun nama hambaa ta'e jechuu Oromoo irraa nama biro. Shut up. Okay, thank you. Waan haaraan baradheela. I like that. So, kanaaf gaafa haasofnu please wanta furmaata fidu, wanta gara fuulduraatti fidurraa yoo haasofne malee haasaa abdii kutannaa asirratti please hin haasa'ina. I feel your pain. Kutannee bar. Walii amaarim nu bulchin jiru. Garuu nu bulchitu hin jiru. Oromoo nama amannu nama nu bulchitu hin qabnu ni jedhan kun gaariin ta'u. Kanaaf hin qabnu waan ta'eef warrumti nu ajjeesaa jiran irra nuufa turanii kan jedhu fakkaata. Ati kanaaf hin jenne ta'a garuu akkas fakkaata. Kanaaf abbaan manaa yeroo nuti haasofnaa mee raayyaa ittisuuf yaasa'ii. Ayyee akkanuma goofatuma malee egaa tooppiin ni jira. Taappiin ni jira. Amma dura raasoo jiru. Kam? Formaata Oromoo ka. Formaata hawayyuunni wal dhufu amma kun magaalaa jiru kanatti boruus wal dhufuu deemanii torbaan kotees wal dhufanii diidamii takkatti illee wal dhufuu deemanii diidamii takkatti illee Wednesday Minnesotatti. Guyyaa Sunday diidamii sadii. Akkasiitis soosni jecha. We just gotta keep pressure on this topic. Okay, that's good. That's very good. Yeah. They're gonna do this most of the time. Kumpata bate one go to kabuzu and it's a scene. At this stage, hamile kandita. Gari. Yeah. Ya, wanne ayyota kuni wanni gartee ummataatti gabbahanii waan godhu deeman akkamitti akka godhan eenyu jalatti akka godhan isa kana gaafii yeroo waan ta'eef waan bareedaadha waan gaarii godhanii bakka hunda yoo naannawanii gaa bakka Oromoo community jirtu hundatti yaadni kun gabbu'e namni yaada wal fakkaataa qabaata haalli Keessaaf Oromoon biyya alaa kuniif qabsoon biyya jirtu nuun kun beektanii bara 80 kana luuzilii akkanumatti fedhumarratti hundoofneeti malee waan caafamee caasaadhaan gartee humna guddaa ala kana jira diyaaspooraan kun qabsoodhaaf gumaacha guddaa godhuu danda'a. Haala biyya keessatti as dhangala'ee diyaaspooraa kanatti namni keenya qabsoo dhiisee mana galee useetuma taa'u kanallee ni jijjiira. Kanaaf wanni kun bareeda haa dhufuu jenna. Wanni kun hedduu bareeda maaliif wanni kun abbaa qabaachuu qaba. Peejii tokkorra taanee qabsoo kana akkuma dur bara 2015 dura akka qabsoo itti gaggeessaa turre sanitti feezii saniyyoo ka deebinu taate warra gartee nu jecha daggala keessa roobaa caamaa keessa jiraniifillee hamilee ta'a. Inni kun bareeda. Isa kana waggaa hunda fidanii irraa dubbachuun gaarii. Gaafii nu diddibdees namootuma achi keessa jiranii gad dhufanii beektaa oggoggaa maaliif akkanatti gartee warreen keenya kaayyootaa kun murtii dhabanii qabsoo namni ganaa jaarmaa haara jaaree miseensaa fi deeggara haara horatee qabsoon godhu namni
kanuma jiru irratti Allah if godheeti kanuma jiru irratti yoo an demand godhus akkaataa demand itti godhu waan demand godhu san achumarra qaceelfata isa kana yoo ganda keessanis dhufa ganda keenyas yoo dhufan community keenya wanni kun akka karaa qabatu Oromoo biyya alaa kun gartee keessatti hirmaachuun involve godhuu qaba jee yaadaani. Naman qabnu qabsoo keessa jirra nama qabannaanu qabsoo keessa jirra min warreen naman qabnu nama sin amannu ifi sin amannu jechuu gaasanga yoo nama dura ifa amanuutu irra caalaa nama amanuu dura yoo ifa amannu taate waan goonu kana keessatti yoo ifi keenya ifa amannu taate namas amanuudhaan nu rakkisu kanaaf oomani wanni kun bareedaadha maaliif koree fi maaskii hayyootaa kana har tokko galchineeti qabsoo dura akka dur beenutti addi bilisummaa Oromoo biyya alaa kanatti hawaasa akka leexaatti illee akka deeggaratti illee even akka dubartootaa fi akka maanguddootti illee akka barattootaatti illee jaaree qabsoo jalatti hiriirsaa ture. Akka sanitti leenjifamne biyya alaa kanatti. Dubbiin hayyootaa kun maaskii kana keessaa ba'ee wooma fedhanuu yoo barbaadanii waan Allah itti godhan qabsoo sadiitti wanni godhuu barbaadanis ifii isaaniiti waa qopheessanii ummatatti gaffidanii haala qabsootti gargaaramu hamataa isaanii oofatanis wanni kun bareedaadha beekadha halamma keessaafuu biyya san keessatti Afrikaa keessa bikki jireenyi irra badaadha irra qaaleedha amma number 1 is Ethiopia kana ni beeytanii addunyaa Afrikaa san biyya tokkof sadarkaa tokkorfaa keessa jirti jechuun jireenyi nama gaalaala warreen duratti gartee duuba gala kaamna afrafa baana maal addunyaa rajaan amma Afrikuma keessa jireenya ammeenyaan Itoophiyaan tokkoffaadha jirti statistics adda addaa jira kanaaf galatooma waan bareedaadha at least loosely warra qabsoodhaa dhimmu yoo namni siyaasaa keessatti sinirmaanne qabsoo ni jaalataa namni kuni akkaataa qabsoo keessatti sadarkaa ummatatti hirmaatu yoo warreen keenya kaayyoota kun dhaaboota wal hidhatanii waan baalaansii gaappii kana kacufan taate hedduu hangaari an akkas ilaalaa ulfaadha karaa birootiin nuun kun waan diaasporaa nurratti kana keessaayis ba'uudha tokkoon keenyas baada ofirratti dalaguu nu feessa akka waan galchineeti namni biyya dhaqeetumas deebi'ee leekchara nu godha bakka bu'aadha moo dirqama politikaa akkam oofaa interestiin politikaa akkamiin jiru keessaafuu gara keenya kana faa hedduu namootuma keenya dadhabne beektanii waan isaan keessa jiranis politikaa haalamma ummanni keenya daangarraa fi biyya keessatti jiru sanis numa garraa namoota kana waan nagaa fi security ummataa sallaalee waa promote godhuu sin agartu self driven interests qaban taatu hin beekne waanuma kana keessaafuu boodha wanni akkana kun hedduu nu barbaachisa galatooma namni birootis yaadatti kannatu an akkasana fakkaata hedduu deeggaramuu qaba deeggarsi nama tokko namni biyya alaa kun ifi hogganee nama wajjillee hogganamuu nama danda'u waan template waan muuxannoo kanaan dura jiru keessatti karaa sanii yoo deebine warri biyyallee gartee warri rakkoon irra jirtu nu laalee qabsoo tana akkaataa haalamma jiru kana keessa wayyoomina biratti akka dabarruuf karaa ni banaa yaada ulfaadha. Galatoome raayyaa waan dinqiin sirraa dhaga'e ulfaadhu anis kanumaan barbaade cimimmuullee wanta ulfideef kanaafi isa sirraa sin nageenya cimimmu warra kaan isin haasoftu speeshaalii gara furmaataa irraa utuu haasofnee gaariidha. Wanta qabxii guddaan raayyaa harkaa fudhadhe ofirratti hojjechuu isa jedhan sana ofirratti hojjechuu danda'uudha qabna. Qooda jaarmiyaarra quba itti qabnu dhaabarratti quba qabnu abaabootti quba qabnu warra kaanittis quba qabnu walga'uun gaariidha. Gaafa walga'an immoo walga'iin sun is it influential
Is it influential? Are they influencing the people? Leader shantama num barbaachisu. Leader tokkitti barbaachisa. It's only one leader and then the crowd being led by them. So atau yumale kun mo kana keessa bawo kan danda'u namoota kana inni kan wal gaii gaafa dhufu maaskii uffatee dhufa. Amma warma argaa jiru kana keessa na of kalcha malee inni kan maaskii uffatee dhufa. Political mask naasaa jira maaskii physically miti. Inni kan self interest qabatee dhufa. Inni akkasii kuni tarsiimoon ittiin wanta kana secaanii addaan baasan jira. Yoo gaafa wal gahii irratti kan isteejii geggeessu koordineetara ta'ee calluma dhee koordineet godha ta'ee obbo Abalus maal jettu? Siikati maal jetta? Cimimmooti maal jettaa gaheen isaa kana ta'e waggaayyuu furachuu danda'a utuu waa tokko furmaata biran gahin. Influential yoo ta'an warra isteejii geggeessan garuu ejjennoo isaanii baraa yoo adeeman dhuguma uummataaf dhaabbatu maalummaa isaanii akka isaan identify of godhan follow up gochuudhaan follow up questions influencing them kana gochaa gaafa adeemanii babal'isaadha adeemta. Bal'isaadha adeemta. Inni tokko marsaa jalqabaatti keessaa ba'a yeroo akkasii. Maaskii isaa gaafa irraa baaftu keessaa ba'a. Inni tokko marsaa lammaffaatti keessaa ba'a. Inni tokko immoo ciccoomee keessatti hafa. Ati immoo bal'isaa maa adeemta? Itti dabalaa adeemta. Itti dabalaa adeemta. Warra mari'achiiftu kana warruma kana waan mari'achiiftu itti dabalaa adeemta. Asiifachiin iddoo adda addaa gaafa adeemtu namas immoo naggeeffatta gaafa kana ta'aa adeemu you have to be always transparent to your stakeholders. Stakeholders onni yeroo hundumaa roadmapping kee maalii yaadni ati qabdu maalii asii kaatee maayilistoonii ati ga'uudhaaf jettu eessaa akkamitti meejarii goonaa adeemsa keessa maaliin meejar goonaa ilaalcha maalii qabdaa kun akkamitti nu baasa kaleessa akka jette har'a akka jechaa jirta consistency jiru wal dhabaa jira kun akkamii kana waan akkasii kanaan secaa gaafa adeemtu akkasittitu achi keessaa liidarri tokko ba'a. Isa kanarratti garuu inni guddaan akkuma sala raayyaan jedhee nuti mee ofirrattuu hojjenne maaliin contribute gochuu danda'a akkamiin influential ta'uu danda'a akkamiin jara kana qoradhee namuma waltajjii kana geggeessu by the way kan dura jedheen ture siikki asirratti waamne interview gochuu dandeenya barbaachisaa yoo ta'e if you can work to get like 50 at least 50 audience I can invite one of them so we can talk to them here gaaffii barbaanne gaafachuu dandeenya naamusaan so akkanuma jechuudhaan barbaade warra kaan itti fufaame ulfaadha. Ulfaadhu amaanki oomane kami gaariidha yaadota bibilchoo kaasaa jirtanii barbaachisummaa marii irratti wanni ati kaasaa jirtu yaada hin haalamne marii jechuun afaan oromootti waan maraa fi marii jira marri waa hunda mariin ammoo waan hunda san bakka takka deebisuu jechuu waliif fiddeeti yaada san hunda ni martaa jechuu marfata gartee oromoon bara gadaallee ni mara marii jechuun kuni waa marii jechuu namoonni garagara yaadota fidee mari'ata marii san keessaa yaadni polotikaa tokkummaan bahaa bilchinatu uumamaa fadhii biyyattii irratti bifa artikuleet ta'een dantaan keenya politikaan yaadni politikaadhaan nuti adriimeen nuti politikaatti gaggeessinu kana walumaa galatti hayyoonnummaan kajannu kunu peejii tokko irra dhufuudhaaf marii isaan barbaachisa. Isaan kana isa kana qaceellotti jajjabeessuudhaan qooda irraa fudhachuu gartee namoonnummaan waa xiqqoo tokko ammas xiloomaa fi gaafa kaan baransan deebi'anii har'as namni kubbaa qabatanii kara gooliitiin fiiguu osoo hin ta'in bilcheessanii waan kana saba gabbuusanii sabaa wajjin mari'atanii wanni nuti deemnuun kana wanni kun nama saba isinii taatiin nu bira dhaabbadha yaanii ni gaafachuudha. Sabarraa akka waan sabni bakka isaan buufatee qophaa isaanii fiiganii yaadni kun yaada sabaati yaanii booda sabarratti yaadan taane fiihuun sirrii miti. Yaaduma sabni jaalatullee yoo ta'e sabichaa wajjin mari'atanii sabni fudhachuu qabaachuu isaa make sure godhuu qaban osoo gandatti hin gadi hin baane jecha. Osoo qe'ee namaa dhaqanii achi Oromoon kana nuun jette Oromoon kanatti amana Oromoon kana fadha Oromoon kana yaada Oromoon akkana deemuu fadha Oromoon waan akkana fadha jechuu dura
Oromoo sanii wajjin mari'achuun yaan barbaachisummaa isaa baay'ee natti mul'ata. Oromoon ammoo TikTok irraa fi sagantaa tokko naannoo tokko galisiisanii qabanii bilchinaan hojjechuun barbaachisaa kan jirutti namanaa garuu waan tokko kaniin ani reefuna keessa dhufe bara 2018 booda siyaasni Oromoodhaa waliigalatti jijjiiramee jecha. Namoonni hedduun jijjiiramuu isaa kana hubataniyyuu sagantaa jijjiirama san madaalu fiduu hin dandeenye jecha. Kanatu rakkise Itoophiyaa balaaleffataa Itoophiyaadhaaf tiisuudhaaf hojjeta halkanii guyyaa. Ani Oromoon saffiran qabu jee khobaasaa sosoo yaada namatti hima ammoo Oromoon khobaasaa qabsoon Oromoodhaa khobaasaa utubamuun qabu gaanfa Afrikaa keessa saboota jiran wajjin hojjechuu barbaachisummaa isaa ittiin amana jee asii rakkataa jechuudha. Waan kana wal simsiisee bilcheessee artikuleet godhee sagantaa siyaasa kana haala haarawaa kana wajjin sagantaa haarawaa baafatee dhufuu barbaachisa. Qalammataa wanni raayyaan kaasu yeroo hunduu hayyoonni dhugaadha hayyuu ta'uu danda'a. Garuu jaarmeyaan yoonii fi dhufuu baate responsibility yoo hin qabaan ammallee itti gaafatama uummata responsibility kana wajji maaltu dhufa caaseeffama kanaatu responsibility jala si galcha. Arraan tana abaluu akkas jee yoo fedhe gartee inni jaarmeyaa miti itti gaafatama hin qabu boru akkas guyyaa waan biraa jaa. Because caaseeffamni kuni wanni barreeffamee irratti pirinsipilii kanarra dhaabbatee hojjeta jaan jettu hin jiru jecha. Itti gaafatama tolchuu hin dandeessu. Fadhii isaatiin walii garraafamuu danda'a. Har'a waan tokko jee boru waan biraa jaa. Kuni yaada dhuunfaati, kuni yaada maaliiti siin jaa, yaada dhuunfaa kana jala akkamitti deemuu danda'a namni. Kanaaf namni gattaa'ee jaarmee caasaa jaaree caasaan sana immoo yaada waaltawaa tokko burqisiisee yaada sana barreeffatee barsiisee hawaasni yaada sanirra dhaabbatee yoo deeggares yoo balaaleffates akkaataa saniin deemuu barbaachisaadha jeetti namana. Walumaa galatti fudhatama bara 2018 booda Itoophiyaan Oromoodhaa wajjin araaramuun to some degree Oromoon Itoophiyaa keessa jira Oromoon biyya jee fudhachuusaa amanuu baatus fudhateera jecha. Kana ragaadhaan garsiisaa jiran. Isa kana ammoo sagantaa siyaasa isa kana madaalu tolfatanii luucca'uu danda'u qabanii isa kanaaf mariin barbaachisaadha. Walumaa galatti PP'n bu'uun siidhaa namni jaarmeen siyaasaa kamuu forever hin bulchu. Uummanni Oromoodhaa PP Abiyyillee yoo jaalatte jijjiirama dhufuuf qopheessuun barbaachisaadha. Yoo jibbitees of qopheessuun barbaachisaadha. Ammoo deeggarsaa fi balaaleffachuu qofa irratti kan cinnee fi marii bal'aa hawaasa hammatu akka taasifamus dhimma gumaachuu qabna. Warri ammoo qaamota mootummaa deeggaranis mootummaan yeroo hundumaa'u dirqama isaa bahuudhaaf marii kanayyuu gara isaatti gara Itoophiyaatti ofitti fudhatee jijjiirama dhufuu taa'u keessatti qooda akkamitti akka fudhatu. Jijjiiramni inuma dhufa. Yookaan evolution yookaan revolution yookaan hatattamaa yookaan saffisaan yookaan suuta jee inuma dhufa jecha jijjiirama dhufu biyyi jijjiiramaa deema. Addunyaan jijjiiramaa deema. Itoophiyaan jijjiiramaa deema. Fadhiin dhala namaa jijjiiramaa deema. Isa kana wajjin siyaasa jijjiiramaaf tarkaanfataa hojjechuun gaariidha. Kanaaf mariin amma hayyoonni godhaa jiran kuni jajjabeeffamuu kan qabuu fi garuu ammoo waanuma gartee wanta kan taane gartee kanan sodaadha galatoomaadhaan isiniin jaallanki. Galatooma. Ayi cimimu yookaan ayaasaba meraga kootaame baay'inni jeeta akka dhaga'ina. Cimimu jirta? Nama na dura jiru yoo jiraate kanneef. Ayaasaba ni jirta? Yoo inni jiraane ta'uuf. Waan gaarii wanni irraa haasomaa jiru wanumaa hayyoota keenyaa kana gaheen yookaan hayyoonni keenya kun walitti qabamanii ijaaramuun isaanii yookaan as bahanii bifa kanaan haasa'uun isaanii walitti dhufuun isaanii garaagarummaa yookaan rakkoo wal jidduutti qabaachaa turan rakkoo bu'uura hin qabne rakkoo bu'uura maleeyyii jechuun bu'uura hin qabne irratti wal dadhabaa turan sanduu ifduu lakkisanii walitti dhufuun isaanii kun maalii fi isa juusan yoo laalle isa san yoo beeyne isan irratti gargaaruu dandeenya. An haasoo Baqqala Garbaa OMN irratti kalellee tuqee ture haasoo san irra deddeebinee akka gaariitti dhaggeeffanne maaltu waliin nu fidee walitti akka dhufnu maaltu nu godhee isa juusan. Waan isaan waliif fide san akkuma
karoora yookaan akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo kaayoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahuudhaaf jechuu Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatee nagayaan jiraachuu ka danda'u Oromoo rakkoo jiru kana keessaa gaddoo kana keessaa baasuudhaaf walitti dhufuun keenya barbaachisaadha. Gaheen hayyoonni shorri hayyoonni qabsoo Oromoo keessatti taphatan olaanaadha isa juusan beekanii walitti dhufanii nuti isa sanarratti akkamii gargaarraa haju. Gaafii cimimurraa dhaga'uun barbaadamaan jee ani nama jalqabarraa hayyoonni walitti dhufu osoo walitti hin dhufinillee nama rakkoon keenya isaanii jee lafa kaa'u keessaa tokko ana qofallee ta'uu baatu san keessaa namoota akkasii kaa'an keessaa tokko walitti dhufuun isaanii kun namoota gammachiise keessaa isleen tokko gammachiise jechuun ammoo waan barbaadamu san guutuutti ni fidan jee eeguu qofa osoo hin taane akka fidaniif hojjechuu kaleessa kanaafiin jecha tokko afaan Ingiliffaatiin barreesse leetariitu addaa bahe bystander tahee eeguun narra hin jiraatu isa juusan have to be part of that keessa jiraadhee rakkoo jiruus waan jiruus hunda waliin irratti hojjechaa milkaa'ina isaatiif milkaa'ina karoora hayyoonni qabatanii dhufuudhaaf ta'anii milkaa'ina isaatiif waan karoorri isaa guddaan maali Oromoo jaaruu isa juusani. Ibsa ejjennoo isaan baafatan san keessatti afran dura baafatan san keessatti Oromoo jaaruu isa juusantu keessa jira. Sabaa sablammii cunqurfamoota nu fakkaatan wajjin hojjechuu isa juutu keessa jira. Isaan irratti akkamitti an maaliin hojjedha cimamu maaliin isaan gargaara bakkaan jirutti maaliin hojjedha jeetiin waan hin dandoon isaan gargaara. So that's why I said bystander ta'uu nurra hin jiraatu booda teenyee kaleessa kanaan je kaleessa kana jeetiin ture ani kana jeetiin ture ani hin deeggarre isa kana jenna hoggaa hedduu akkanaan jee ture jecha kana guddanna akkanaan jee ture osoo hin taane wanni kun akka milkaa'uu irratti karaan tokkichi jiru qabsoodha. Qabsoo kanaaf qabsoo siyaasaa qabsoo hidhannoo akkamitti gargaarraa isa juusan irratti hirmaachuu. Aan hoggayyuu dura deemuu hin danda'u ani gaggeessuu hin danda'u warra gaggeessuu danda'u jiru warra gaggeessuu kana gargaarmoo maaliin gargaara yaadaan diinagdeen waan silaa isaan gargaaruu barbaadan hundaan bira dhaabbachuu qabaan. Isa kana godhuudha. Isa kana godhuu keessatti haalli isaaniis dhufamu kana. Jara keenya qabsoon Oromoo qabsoon biyyattiidha addunyaatu jijjiiramee jira. Keessattuu qabsoon Oromoo kan impaayera sanii Itoophiyaadhaa kun hundi siyaasaan isaa jijjiiramee jira. Arra siyaasaan hawaa qabsoon keenya maal nu barbaada akka cimimutti navigation nu barbaada. GPS kan nu barbaada jechuudha. GPS dha barbaadna. GPS malee oofuu hin dandeenyu. Gandaan beekullee amma namni hedduun keenya hin beekan namni meeqaatu GPS itti dhimma baha. Bakka tokko niin beeka jennee deemna callifneetuma niin beekaa bakka tana dhaquu niin beeka jenneetuma deemna. If dura keenya immoo osoo deemnuuti road workii accidentii waan addaa keessa seenna. Yoo immoo GPS irra kaayyenne maal taana? No just road map GPS road mapin isa keessa jiraata. Road map san hojiirra oolchuudhaa fi GPS barbaada. GPS sanii detect godha laal. Road workii yoo jiraate irraa si maysa. 5-minute delay ahead. Awwa cufattu ati. Oomani. Adu gaafiin qaba yoo carraa naa kannite cimuun sumaan gaafachuu qaba. No, ni uffatanii dhaabbattu haa. Gaafiin hin danda'amu. Hayyee. Saboo namtichi kun ani barataadha jeetiin egaa akkam tattaa jiramu. Achina keessa wal gaafachaatti haasawuun numa jirti baruu gaafii maal goota beeyta waan ni kiyya gaafii teessa numa barreessita qalamaa sibira jira ati nama ofiisa keessa hojjetu barreessituma lafa keessa akkas duraan banne gaafiin biraas ni dhufu ni barreessita deebitee cimmuu gaafataa cimmuunis barreeffateetuma deebisaa jechuudha akkasii soo kanaaf GPS dha nu barbaachisa navigation nu barbaachisa. Osumaan beekuutiin durii kanumatti oofamaan durii nuuni beeka jetmaan oofa hoggaan oofuu dhaqeetiin bakka road workiin jiru bakka accidentiin jiru jidduu seenachitti sossoo'uu dadhabda. Sanii fi maal nu barbaachisa navigation GPS nu barbaachisa jechuudha. GPSin kun
bakka rood workii jirus, bakka accidentii wahidaa jirus, bakka rakkoon jiru hunda hurraa simaysa. Waan akka isa nu barbaachisa makka dursani deemuu hin dandeenyu. Akka dursani callifnee deemuu hin dandeenyu. So asaniif jijjiiramni guddaan tokko akka cimimuu hubannaa cimimuuti beekaa dogoggoruu ni mala. So isa kana godhuudhaatu nurra jira. Kana keessatti warri maanta navigation kana nu waan ni godhan keessa hayyoonni kun isaan kana jechuudha gamma. Navigators amma hayyoonni kun isaan kana. Isaan kana yoo qabaanne bakka tana waa kanaa jira, bakka tana rakkoo kanaa jira, bakka tana kanaa jira jedhanii nu akeekanii waan ni godhan. Dabballee qabaachuu, waan adda addaa qabaachuu. Se haan hunda godhan warri waraana keessa turtanaan waraana keessa turre ni beeyta waraanni kun hoggaa deemu warra dura deemee miinoo boombii hidhamtee fi kana maashinaan deemee duraa barbaaduutu jira. Yoo kaan dhaqee waraanni gubbaa jeteeti kuta. Soosaniifi waan akkanaa kana kan nu barbaachisa isa kanarratti hayyoonni keenya kun qaama sanarraa tokko jeetii yaada ni gargaara. Ani kacimimuu taa'ee booda rakkoo kana keessa seenne andeen gadda akkas himeetiin jira akkas jeetiin jira akkas raageetiin ture jechuu hin barbaannu. Ana kacimimuutti hin barbaadu. Jenne gaafa akkanaa san akkana jenne gaafa san hin deeggarra jechaadhaa turre jenne garuu maal nuufiti bu'aa maal nuufiti waa takka illee nuuf finne boonchummaa keessa jirru malee. Tanaafi waliin taanee qabsoo nama tokkorra kaayyachuu miti. Qabsoo bilisummaadhaa namni abalu bakka nuwwi ijee nama kaayituun jiru. Abbaatu ifkaaya qabsoo bilisummaa keessatti. Paartii biyya bulchu keessatti yas gandarraa aanaarraa kaaftee filatta. Qabsoo bilisummaadhaan moo akkasii miti. Namaatu ifkannee bakka san dhaabbata. Garaagarummaan isaa nama hedduutu maal jedha. Eenyuutu warra kana bakka buufate. Eenyuutu lakkii. Namaatiitu bakka if buusa. Saba kiyyaafin bakka bu'ee if wareega. Yoo wareegama taatillee jee if buusa. Kuni waan qabsoo bilisummaati. Ulaagaa qabsoo bilisummaa Oromoo nama gaafatu. Ulaagaa biyya paartiidhaa keessatti waan biraati. Soosaniif ani akka nama tokkotti bakka san hoggayyuu dhaabbadhaa waan silaa barbaachisuun deeggaraa gaafa isaan karoora baafatanii as ba'an ni deeggaraa. Ammoo waa hunda beeku jenne qabnaas jechuun nurra hin jiraatu. Waa hunda. Wanni lamaatu jira. Waan marii daddachaa jala godhan marii daddachaa godhan jala godhan cimuun beekuudhaan qaba jettee rakkachuun irra hin jiraatu. Marii daddachaa gaaga'ama waan qabuuf badii guddaa waan fiduuf marii daddachaa waan haasoo marii daddachaa beekuun irra hin jiraatu. Haasoo marii odaa yes. Haasoo marii odaa haasoo banaati. Soosaniif biqasanii namoonni hedduun maaliif deema maal jaan kajuu kuni xiqqoo rakkoo waan ta'eef isa kanarraa isiif eeggachaa sabboontoonni isarraa if eeggachaa isaan haa gargaaruu jechuma juun qaba amaan yaanni kiyya kanuma. Galatoomi gaafii gaafachuun ni danda'a. Ay gaafadha eenyu gaafata cimuu gaafata. Cimummaan gaafadha irra guddaan haasa'uma hayyummaa piraaktisii godhu jira. Tara GPS'n siyaasa keessatti tarsiimoo jedhama. Bakki itti deemtu immoo adireessa qabaachuu qabdi. GPS'n adireessa malee hin dalagu adireessa san situ beekuu qabaa jechuudha bakka itti deemtu. Inni immoo kaayyoo fi galma siyaasaa jedhama. Haasa'uma dheeressuurraa kan hafe wanni biraa bu'aan guddaan jiru tarsiimoo fi kaayyoodha. Wanni an gaafachuu barbaadu kaayyoon amma jarri kun qabsaa'aa jiruuf kaayyoo qabsoo bilisummaatii jaa eenyurraa bilisoomanii kaayyoon bakka GPS saniin dhayinu san adireesni eessa? Itoophiyaadha moo Oromiyaa? Galatoomi karra bilisoomsan uummata Oromootu bilisooma. Eenyurraa bilisoomni isaanii miti ta'eef bilisoomsuu deemu. Uummata Oromootu bilisummaa akka argatu akka qabaatu taasisuudhaaf bilisummaan san maalitti isa geessiti dimokiraasiitti isa geessiti dimokiraasiin sani mirga hiree murteeffannaa isa geessiti isa kan argamsiisuudhaaf isaan wanni godhanama maali uummata Oromoo politically empower godhu socially empower godhu economically karatti empower godhan namoonni kana sadeen kanaan sadeen kanaan empowered ta'eetu bilisa ta'ee jira jennaan jechuudha. Yoo mirgi kun cufti kan nameef san boodaan gara dimokiraasii deema. Eenyurraa Itoophiyaadha moo destinationni eessa destinationni can be Oromiyaa or it can be federalismii ka jiru kanatti kara lachuutuhu gara Oromoodhaaf itti naa taaju. Adireessa lama kamitti itti naqan? Galatoomi haasawma jira waan ta'eef. Adireessa lama kamsi geessi? GPS isa Oromiyaadha. Adireessa Oromiyaa.
Okay. Oromiyaa tan immoo kalamatti harkattaa siin jeban. Oromiyaadhaaf zamana kaasee Oromiyaa si keessa. Zamana kaasee maal asii godha maal fidde zamana kaasee hoo? Don't choose one out of that. Okay. Zamana kaasee kaayoo mataa isaa qabaa kaayoo isaatti hufaa zamana kaasee maal asii godhamma? Zamana kaasee mi kabirootis ni dhufaa jiin. Laki maaluma asii godha amma habarachaa jirru gaafa mariin zamana kaaseedhaa dhuftu tab zamana kaaseetis akkasin mari'anna. Sabaa sablammoota warra qabsoorra jiran allaansii kamii uummanna isa jiru chaaptara biraati akkasit dhufa. Sabochi mummuu keenya ijoolleen teenya tapiippi deeggartu tun bare isaanii halaaliin kabirooti haraami jettee yaaddi bare. Raayyaa abbaa muudaa jechuuni. Abbaa muudaa jechuuni. Waaniin ammoo gaaseef abbaa muudaa kalluuna ni beeytani kalluuna harkaan qabuu hin dandeessu harkaa mucucaata. Abbaa muudaa gaararraa lameen kana qabanne abbaa muudaa jechuun mana biraa hoggaa dhaqe oninni haasawaan biraa as hoggaa dhufu oninni haasawaan biraa abbaa muudaa kalluunaa fi gaararraadha ittiin rakkatinaa guddoodha. Gara maayikii deebisa gaaboo eenyuun marachiisu jira amaanii. Ama Gaafiin keenyaa galee deebisa naa deebi'ee jira galatoom hangasuma. ayah babu dah guri orang kena tu. Ayah sama dia ta. Gitu. Aman sih dia juga baik. Ada kena opsi. Ayah Abdul Hakim Ahmad dia ta. Lah lawan ni jo. Abdul Hakim Ahmad. Untuk bagaimana sih bagus sendiri. Alhamdulillah. Yani kok ni. Ayah, jara hanya. Antam semua tu kong kabarnya aku jelas saya dah dia baca tu Yaro takka mari hogga mariatan namonni toko haala tokkummaa Oromoodhaatti diigu haasawni isaanii fedhinnaa fi wanni qabsoon bilisummaa Oromoo barbaadu garaagara. Qabsoon bilisummaa Oromoo maal barbaadaa isa juusan laallee isa sanarratti hojjechuudha malee fedhinnaa kiyyaa miti fedhinnaa cimimuutii miti. Hani hadhooytullee liqimsinee isa san deemu fedhinnaa keenya asitti finne egzarti goonoo jenne fedhinnaa keenya as keessa galchinoo jenne hedduu rakkoodha. Hedduu rakkoodha. So isaniif yeroo takka namni hoggaa haasawaa hafirraa gannaquu itti dhiisaatii tanni haasawu san fuutanii reflect irratti hin godhinaa yookaan akka bu'uuraan godhatinaa biruma kutaa akkasumatti haasawu namtichi hoggaa fixate haasawu yoo akkas goone malee hedduu rakkisaadha. Hedduu namatti waan ijaasan maan dhaama. Murtii waa si gaafachuu fedhansaa. Galatoomii cimimmoo galatoomii cimimmoo waan ati ati sana reefuun tanaanillee na dhagayamtee turte anaa miti garuu Oromee irratti natti dhagayamee ture akkaataa isiin itti tiriititti godhamsan xiqqashoo natti hin tolle waan nama tokkotti dhagayamu yeroo garii yaada nama hedduu keessa jiru beeka yaada sana adres godhuutu namarra jira malee personaalii nama sanarratti garagalchuu fi maqaa nama sanii personaalii maqaa kana jechuun maal jechuudha jaanii irratti duuluun that's not fair. Isin kan Oromee jechuun baasnee gaafachuu dandeenya. jechuun waan yeroo hedduu deddeebi'aa oolti ni beeka garuu wanni akkasii konfidaansii namarratti lakki waliin baasii miidhagina murtii ogguuta murtii aanaa faanatti hin qabirree murtii lakki aan hin kaafne maqaa siidhaati maa kaaftee maqaa hin kaafne an kaafne adres godhuun hedduu barbaachisaadha maaf wanni kun personal attack waan ta'e achasii galee Lucky is no personal attack. Personal attack is equal. The personal attack is Ana Kasina lad omani nihun kasina hamma be kana da ganja. Isin dubbatte miti birumukuti gara buura deemati buura faaratti xiyyeeffadhu birumukuti namu hamma be kana da mane eegan isinis jette waan isin jette abalus jawaan nije sambira qutteetuma wannuti barbaannu akkamitti Oromoon tokkoomee jaaramee tokkoomee humna tahee diinnan isaa qolatee mirga abbaa biyyummaa isaa goonfata ani kanaan irra ilaalu akkamitti jaaramee tokkoomee humna tahee diina isaa qolachuu danda'a mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu danda'a isa kanarratti kan inni xiyyeeffadhu yoo kana ta'uu baate jechoota namaatiif namu akkuma fedhatte waa haasawu akkumatti dhagahamatti haasawu
Akitti dhagahame san keessaa gingilchinoo jenne rakkoo akitti isiin itti haasoyte sirriidha no garuu akkaataa isiin itti hubattuu tokkasi biraan kutagaa biruma dabruu qabu fayyaa ta'a. Kabinne gaami. Jirtani jara keenya sagaleen kan koo jira carraan ulaatanii moo kami moo gana. Waan gootota banate gootota itti aantee fudhatta. Joffe barraa dhaga'uu tooppikii haa inni itti fufu. Tooppika sirraa nu badda siin jechaa jira tuufi. Cima mubeeta Joffeen kunis abbaa mudarraa fagoo bari beektaami. Karaa mushaachi. Dogori. Lakki dhiis. Laal oomani nama tokko fakkeenyumaan si kaasa waan san bu'uura irraan godhatina. Nama tokko yeroo amantiin qabne waan biraa tahee jiru kiristaana tahee jiru adda addaa tahee jiru. Eega namni san hoggaasitti as dhufee shaadaa qabatee ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasuulullah jamaali inni maalisiif. Obboleessa kiyya islaam. Obboleessa. Akkas taanaani Joffeen inni biras jira taanaani ani oomani tooppikii na barsiiska just 1 minute. Lakki haa dubbatu dhume eegani sitti as deebi'e hagammaan tana badii kana balleessee ture alfoo naa lillaa toobadhe eega jee toobatee jira finish hin qoqqosina. Haa ta'u Joffe as qajeeliitii tooppikii riilii ta'e anillee sirraa bara itti fufu carraa kiyya sii dabarse. Joffee bagana gaan dhufte. Joffee itti fufu. Dr. Joffee jirta? Dhagaamusaa. Ani kompiitara jira. Baggana jaalladha. Joffeen sodaate na fakkaate. Joffee jechaa jirtu. Isin jettan kanatu malaawa. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Omen direct topic in nakotu. Okay. Joffee. Cimamuu siif ibsa abshir. Cimamuu. Mee ibsiif anis. Raasaa jirtu gootota waanuma hayyoota keenyaa kana. Hayyoonni keenyammaa walgahii Minisootattis walgahii qabaachuudhaaf deemanii gara Kaanaadaa kanaas bakka adda addaatti addunyaa kanarratti egaa walgahii ammaan booda goggodachaa deemanii isaan kana shakkii keessaa baanee akkamitti waan isaan dhufuudhaa deemaniin yuunitii isaanii irratti akkamii hojjennee gargaarra. Hafuura qilleensummaan tana uumame envaayiromantii tole kana keessatti akkamitti isaan gargaarra isuma juusanii obaanidhaan mari'achiisaa jira amaaniin mari'achiisaa jira. Isatti si deebisa. Galatoon cimimmoo deebi'eera. Ilaal jara keenya amma yeroo baay'ee baay'ee warra mareef dhuftan baga nagaan dhuftanii yeroo baay'ee abaluun naan taane dhaabi kun naan taane gurbaan kun naan taane yaadni kun naan taane kanarraa gaaffiin qabaa jenna. Garuu amma maal jalqabne mee ofumarraa jalqabna mee ofuma keenyaa ofirra pireejarii keenya ofii keenya irra mee dirqama fudhannee ofirra keenya nuti immoo maal gochuu dandeenya isa jedhurraa kaafnee haasaa turre. By the way dhaggeeffachaan ture yeroo murtiin namni tokko as keessaa sirriitti tiriitti hin taane jedhu akkamitti akka inni yaadeen hin beeku siyaasarraa haasaa jirra namarraa nama dhuunfarraa haasaa hin jirru gaaffii akkaataa namni itti hubate akkaataa nuti hubannu adda addaa. Hamoo beeknu immoo sheer walii goona. Gaaffii kan irratti ani nama tokkoyyuu nama nuun qabu. Oromoon kana booddee nama amantu hin qabdu. Liidara hin qabdu. Kan dhufee beekta mangistii taa'eensi bulcha jedhu hin jiru. Kan jedhu kaanaan lakki akkas hin jedhamu. Oromoon 90 qabdi. Jennee kanarraa waan balleessine hin qabnu. Oromee waan jedhu immoo anatu gaafate. Maanni Oromee jechuuni. Dhugumaan beekuuf an gaafadhe raayyaan immoo hiikaansa akkas nuun jedhee ndaa'uun waan haaraan baradhee ulfaadhaa jedhee tan xumurree kana keessaa dogoggora nagarreeni. Amma garuu tooppiikii nuti irraa haasaa jirru gabaabaadhumatti namoonni as jala nama 60 argaa jira nama 60tu jira warri mul'inaan dhaggeeffachaa jirtanii wanti nuti irraa mari'achaa jirru
akkam gooneetu yoo maal ta'etu Oromoon tokkummaadhaanii rakkoo amma keessa jiru kana keessaa bahee gara bilisummaatti gara jireenyaatti gara abbaa biyyummaatti dhufuu danda'aadha. As kana keessatti fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti wanta namoonni gaafa walgahii dhufanii gaariidha. Eenyuyyuu dhufuu waamicha dhagahee dhufuun encourage godhama gaariidha. Garuu namni maaskii uffatee dhufu ni jiraata. Maaskii gaafa nu not a physical mask garuu waan garaa garaa kaawwatee alaan waanumatti dhagahuu barbaadu fidee nama dhufu jechuudha. Influential yoo ta'e keessumaa namni wanta kana waltajjii kana geggeessu namni yaada kana geggeessu yoo influential ta'e ejjennoo nama addaan baafachaa adeemuuni akka namoonni warri maaskii uffatan maaskii ofirraa baasan godha. Namni maaskii uffatee adeemu maaskii al tokko ofirraa baafnaan achuun dhaabbatu. Inni kaan immoo warra irratti hirmaachisan dabalaa adeemuudha qabna. Amma fakkeenyaa fi August 21st Minnesootaatti ta'a achirratti warra jirtan illee akkaataa kamiin irratti hirmaattu akkuma waamichaa kanatu jira. Kanaaf yeroo haasofnu yoo akkas godhee yoo akkas goone waan gaarii arguu dandeenya kan jedhudha. Inni kan biraan garuu topic keessa hin jiru garuu it's just like a housekeeping rule. Namoonni tokko beekaa dhufanii asitti haasaa nama xiiqeffachiisu haasaa tokkummaa Oromoo diiguu haasaa jecha namaa keessa deemanii funaananii waan akkasii jechuun atufuma haasaa dheeressiteme kana jechuudha jedhanii ofuma nama xiqqeessanii nama aarsanii waan akkasii kanarraa of qusannee kan nuti mari'annu siyaasa malee kan dhuunfaa miti nama dhuunfaasaa dhuunfaa miti kanaaf illee obsa barbaaddi kana ergan jedhee darabeedhumaa wanta yaada gaarii biyya keessaniif qabdaniif asirra jirtu hundi keessanii itti fufaan isiniin jedha galatooma. Dhageessan na fakkaata. Gootichi. Gaariidha galatooma. An personally akka dhuunfaa kiyyatti hayyoonni Oromoo dura kallattii gargaritti faca'anii kophaa isaaniitti aayidaa ofii diriirfatanii gulufaa turanii kun hunda keessattuu tokkoffaa madaayyuu nutti ta'e maaf jennaan sababiin madaa nutti ta'ee fi alagama Oromoo nyaataa rukunatu Oromootti as quba qabaa ture arraa miti waggoota hedduuf jechuudha. Ummata mataa walitti hin qabanne ummata tokko hin taane inuma cabsinaadhaan alagaa kallattii garaagaraatiin toppikii garagaraa nutti axareeratee Oromoo kanatti quba qabaa ture. Saba guddaa kana dadhabina itti maa ture. Kun ammoo eenyuun gadi qabaa ture sabuma kana hamilee isaa gadi qabaa ture akka hamilatee walitti hin dhufne diinni kan rabadhaa banatee kallattii garaagaraatiin Oromoo cabsaa ture. Amma laala hayyoonni kun ji'a hin guunne walitti as dhufanii armadura ideoloojii garagaraa qabatanii gulufaa turanii hanga fedhan yaanni isaanii dur faffaca'ee kophaa haa deemu arra bakka tokkotti as deebi'anii marima qofatti iddoo tokkotti argamanii teessoo tokko gubbaa taa'uun isaanii hangam akka diinni shororkaa'e hanga ammaatitti achumaas waa meeqa uuman shororkaa guddaa keessa galanii waa meeqatu booraara amma biyya keessatti sababii hayyoonni kun wal gahaniif qofa kun nuuf fakkeenya guddaa ta'uu qaba. Generally hayyoota hagana walitti dhufanii osoo ji'oota hin lakkoofsiisin marii naannawa garagaraarra deemanii godhan kanaan diinni shororkaa guddaa keessa gale. Nuti hanga fedhe hayyoonni kun armadura ideoloojii garagaraa haa qabaatanii waan duraa isaan kallattii kophaatti deemanii haasawaa turan san arraa immoo irratti as finnee
shakkii tokko keessa galchuu inuma hin danda'amu. Because isaanumti walitti dhufan kun ejjannoo eenyuutiin akka dhufan eenyutu as isaan harkisee walitti as isaan fide gaafii uummanni waggoota hedduuf gaafate jechuu ni dandeenya. Isaallee miti ana akka kiyyatti. Nuti osoo isaan wali hin kahin osoo isaan walitti hin dhufin dura kallattii tokko irratti deemnee kallattii tokko irratti wal waamnee pilaatfoormii garaagaraa irratti diinni akka alaa keessaa walitti bu'ee osoo hayyoonni kun wal hin kahin durattu walitti dhufaatii aktivistoota beektota Oromoo garaagaraa irratti taa'anii waraana bilisummaa Oromoo duukaa bu'anii deeggarsa garaagaraatiif ciminsa garaagaraa waraana bilisummaa Oromootiif diinni hanga shororkaa'e ni beektu. Kana wanti kaaseef hayyoonni dhufuu baatanii nuti durattis waraana bilisummaa Oromoo duukaa akka jirru kana diinni alaa keessaallee tolchee ni beeka. Hayyoonni dhufanii miti hayyee walitti dhufanii your internet Gotage your internet. Oh, sorry, yeah, drive go down one room networking kiya bu'a seena. Inna kamu sagade kiya. Ma bareda itti fufi. Okay, sini ka baasa. No, bareda ma. Nuti. No. Aya cuma dah macam kamu tak kayu pinjam. Oh my goodness. Okay. I guess you're not using AT&T. Okay, look, drive go da, please. May namni tokko fredda, drive go dara all na busa ganna deebisaan fakkaat. Sorry. Okay. Yoo jiraate cafe. Jira, na bira gaheera tahe bareeda. Namni sagaleen kun dhaga'amti kiyya sirriidha. Okay. Sagaleen hin dhagahama taanaan yaadni bareeda ta'uuf. Yaadni amaan faan kaasan hedduu bareedaadha. Kaleessuma dura waan kana deebisnee haariyaa goonee gajjabeessinee irraa dubbachuu eegallee maaliif tuttuqaatu ammaatee namoota diigumsa Oromoo barbaadanii fi kan qeequ kan sodaatu kan immoo shakkutu wal keessa guute kan sodaatu tokkoffaarratti warra ofitti amanamummaa hin qabne talaala kan shakkuun gaariidha kan diiguu barbaadu silumaayyuu Oromoon tokko tahee nama tahee mataa ol qabatee jiraachuu warra hin barbaannedha kan qeequ jabeessuu kan barbaadudha namni waa qeequ jabaachuu waan sanaa warra barbaadu jechuun warra deeggaru jechuudha gabaabaatti. Kana keessatti namni Oromoon waa shakkaatti deemuu gaariidha waan keessa darbetu waan hamaadha waan ta'eef akkaataa itti dogongora keessatti seenamaa turetu akka namni shakkuu fi akka namni qeeqee wanti kun sirrachuu qaba jedha yaadatti kennachuutti dirqamu kan nama godhutu darbe. Inni sunis namoota waa harkisuu barbaadan iddoo biraarra santu keessa jira warra keessattuu namni as dhihoo jirtan
namoota akka qilleensa Minnesota kanatu keessa jirachuu barbaada. Yoo ati lafte yoo qilleensa Minnesota kana beektaa yoo weedariitu ilaallatiin gabbaate ho'aa jettee wayyaa dhiistee baate uffata dhiistee baate ol deebitee fudhachuu si barbaachisa. Ammuma ka'ee jijjiirama jechuun. San qofa osoo hin taane mukni baala godhatee gaafa bareedee dhaabbatu waanuma irraan buune wayii fakkaatan bareeda. Sun samara yeroo ammaa kanadha. Gaafa baaqni kun irraa gannamme qullaa dhaabbata mukni. Gaafa qullaa dhaabbatu waan isa raasuun qabu, waan irraa bareeduun qabu. Akkuma muka gogee jiru waa jala isaa gogsee jiru tokkotti dhaabbata. Namoota akkasii jira wal keessa. Namoota ofiin deemuu barbaadanii namootuma adeemsa siyaasaa isaanii keessatti distraction ta'antu jira. Hedduu tokko komee kan geggeessinuufis qeeqa kan geggeessinuufis kanaaf. Kunoo obbo Amaanfaa kana taane Gadaafaa taane hedduun keenya dhiyoo kana ni shakkinaa malee sodaa hin qabnu jechaa kan turre. Hedduun keenya akkasumatti amanu. Maaliif shakkinaa bakka duraa sanatti akka hin deebine dogongora keessatti akka uummata keenya hin deebisne uummanni keenya rakkoodhaa fi gidiraa fi boo'ichaa fi sarbama ilma namaa jiraachuu dadhabee biyyattiin biyyummaa keessaa baatee namni qabeenya isaaf lubbuu isaa dhabaa jiru kanarraa haa dandamattu jedhee sabni kun waliin dhufe. Wanti bakka sana biyya sana jiru waan bara dheeraatti yeroo dheeraaf achirra ture achirraa kaasuun buqqisuun yeroo namarraa fudhatudha. Itti qophii guddaa kan barbaachisu. Ittiin qophoofne tokko achirraa Oromoon gufannaa keessatti of darbataa jira. 91 ittiin qophoofne, 19 ittiin qophoofne, qabsoo keenya butamee waan jedhamu iyyuu hin butamne nuti ittiin qophoofne, kunis ittiin qophoofne beeki. Amma qophaa'u jiran. Amma hin qophaa'u jennee amanneet fudhannee yaada isaanii eeggachaa jirra. Of qopheessaa jiran of ijaaraa jiranii. Kufaatii booda kufaatii kana akka inni kufaatii isa achirraa buqqa'uu danda'amutti hojjechaa if qopheessaa deeman. Kun ammoo waan dura darberraa akka isaan baratan isaan godha. Dursanii jalqaban. Kufaatii gaafa jedhamu akka biraatti ilaalama ture. Achi gahanii hin qophoofne jechuurra amma walitti dhufuun kufaatii isa dhumaa isa xumuraa sana eeguurra walitti dhufuun akkaan barbaachisaadha. Argitanii itti dhihoo kana namni waan tokko akka salphaatti ilaale waan dubbatu wayitu jira. Wanti dubbatamu sun immoo waan hedduu balleessa. Isaaniif dubbiin sun salphaadha. Hin beektu gaafa lidatuun waa dubbate tokko dubbannaa Jawaariin duratti Isaayyaasitti caalaa Isaayyaasiin mari'achuu caalaa yookaan biyya biraatiin mari'achuu caalaa ani Jawaariin mari'achuutu naaf dhiyaataa jedhe. Ani jarri dudduma walii deebisaa jiru yookaan deebii walii deebisaa jiru mallaadha. Inni kun ammoo Abiyyi caalaa isa kanatu na dhihaataa jedha. Garuu namni kun ammoo nama xaliyaa miti. Jireenya uummata Oromoo irratti uummanni Oromoo akka uummata badaa ta'e irratti nama kitaaba barreesse keessaa isa tokko Oromiyaa keessatti. Hedduun keenya hin beeknu. Yeroon akkas jedhu eebaluuf naaf wayyaan kuni fakkeenya siyaasaa godhatanii nama ofitti qabuuf siyaasaadhaan deemuudhaaf ammoo maaliif kana jedhamaa jenneet ilaalaa turre. Boodarra mariin iyyuu jalqaba isaanii wajji ta'ame sunayyuu adeemsa waan sanaatu uummanni keenya addan baafanne deebinee keenyatti deebinee marsaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaadhaa fi qabxiin qabamee beellamni qabamee walgahiin geggeeffamaa jira. Waan diinni akka sodaatu kana Oromoon maaliif deeggarachuu dadhabe? Oromoon maaliif fudhachuu dadhabe? Yoo jenne
walii keenya wal amantaa hin qabne hamma wal amannutti hamma walii quluu dandeenyu yookaan wal dinqisiifannee dandeettii keenya barrutti wal jala deemnutti wanti bilisummaa jedhamuu fi ummanni Oromoo mataa ol qabatu takka hin jiru. Beekumsa walitti amanu dandeettii walitti amanu hojii kun yookaan ammoo saba kanaaf hin hojjetan namni kun jennee walitti amannee waa walitti kennu warra kaan argineerra hedduun keenya wal amannee akka hin taane nu godhanii jireenyaa gadi sabni keenya akka jireenyaa gadi jiraatu siyaasa Oromoon qabu kan laamsessetu hayyoota kana keessa jira. Warra siyaasa laamsesse gaafa sinin jedhu eenyu akka ta'e ni beektan. Namni akka namni sinitti nama hin barbaachisu. 2018 akkamittiin akka Oromoon obboodatti wal deebise tokko tokkoon keenyatu beeka. Osoo har'a waraana bilisummaa Oromoo qabaachuu baanne jara kana hin sodaanna malee hin shakkinu. Amma sodaachuu keessaa baanee shakkina. Akka isaan kanan goone, akka dogongorri nutti hin dhufne, akka dogongorri waraana keenya irratti hin dhufne, akka hawaasa keenya irratti siyaasni keenya butamee ammas hin qophoofne akka hin jedhamneef itti qophaa'aa jiru. Amma booda hin qophoofneen hin jiru. Yeroo lama hin qophoofne dhageenyeerra. Yeroo sadaffaa dhaga'uu hin qabnuuf amma qophaa'aa jiran. Yoo kana hin milkeessine gara biraatti butama wanti kun akkasii wanti jedhamee sodaannu tokko wanti hin jirreefi qabsoon keenya isa duraa miti. 1991 waraanni 1991 Oromoon waraanni Oromoon qabu amma hamma isa ammaa kana hin ga'u. Dhugaa dubbachuudhaaf. Dammaqinsi Oromoo gaafa sanaaf gaafa har'aa dachiifisame. Oromoon dammaqee jira. Tokkummaa jedhanii tokkummaan leellisan suni tokkummaan waan tokko nu godhutu jira waan tokko nu goonetu jira. Namni tokkummaa keenya balleesse tokko akka hin taane tokko taane akka hin falmanne ka godhe maqaan Oromoodhaanii impaayera sanarra gadi qubachuu ani Oromoodha jedhanii bakka sana qabatanii biyya sana bushaan jira magaalaa Finfinnee bushaan jira kan inni aangoorra jirus ilma abbaa gadaati waan jedhamutu Oromoo akka tokko tahee wal bira dhaabbatee diina kooti jedhee ofirraa wal hin kaafne isa sana ofirraa kaasuu irratti akka hin hojjenne kataasise maqaa kanaan achi sana jiraachuudha. Ammas taanaan dhugaa dubbachuudhaaf qophiin kun shakkii tokko malee humna qabna akka gaafa sanaa miti har'a bar waraanni 100 takka wahii jechuu yookaan 200 jechuun lakkoofsuma xiqqaadhaan haa tilmaamu malee saadiinni kuni humna waraana keenyaa arganii akka itti tarkaanfii irra fudhatamaa jiru akka itti cabaa jiran arganiitu dandeettiitiin dura dhaabbatan dhabanii lakkoofsa waraana lafa kaa'aa jiran jechuudha ofii isaaniitiin 100 olitti lakkaa'anii jechuudha. Humna hagana gahu osoo qabdu waan ati sodaattu hin jiru shakki ofii keetii qeeqi yaada qabdutti kenne kasaanis irraa fudhadhu fuula dura dhaabbadhuuti ifaa bilisatti gaaffii kee gaafadhu biyya firiidemii qabdu keessatti walgahiin godhamaa jira maayikii tarka jira harkaa fuutee gaaffii gaafachuu dandeessa deemanii walgahii godhaa jiru sodaachuun nun barbaachisu. Yoo ofii jette mi'aayii yookaan dhagaa godheetiin sigataa jedhan soogiddaan. Bakka fedhe inni dhufee hayyoota Oromooti wajjin gattaahee mari'atee biyya sana gara biraatti micciiramu shakkii tokko hin qabaatina sodaa keessaa obbaasaa lubbuu keessan sodaa keessaa baasaa warri shakkii qabdan. Warri shakkii qabdan osoo hin taane isin shakkitu ni qeeqtu ni qajeelchitu warri shakkitanii fi warri qeeqa geggeessan waan qajeelchitan ni beektu waan dubbattanis waan gootanis ni beektu waraanatti akka amanaa jirtan akka kaayyoo qabdantu isin keessaa mul'ata garuu warri sodaattan warra waraana bilisummaa Oromootti hin amanne deetan lafa kaa'aa mataa qotittanii keessa keessanitti warri sodaa qabdan waraanni keenyas ni shawwadama yookaan ammoo kan biraatu dhufe harka micciiruu danda'a. Biyya sana harka micciiree biyya sana harka keessa galfatee Oromoo obbooda deebisa jedhee sodaa ofirraa kan qabu ofitti amanamummaa waraana keenyaa warra hin qabne warra kaayyoo hin qabne warra wajji dhaabbachaa hin jirre keessaa tokkodha. Kana keessaa baanee jarri kun samii gubbaan jiran lafumarra si wajjin maayikiidhaan gattaa'anii wal bira taa'anii haasa'uu jiru walgahii godhaa jiru gaafadhu yaada kee dhiheeffadhu. Qilleensa irrattis bakka argitetti carraa argite fayyadami miidiyaa interviiyuu taatu irratti yaada kee kennadhuuti shakkii kana keessaa abbaan of baasuutu sodaa keessaa abbaan of baasuutu murteessaadha. Isaan mataan isaanis akkuma kanatti akka yaadanii fi yaada uummataas akka ilaalaa deeman uummannis maal akka barbaadu hojjetaa akka deeman nama itti himtee dhagahuu danda'u. Nama kaleessa badiisaa kaleessaarraa baratee har'a uummata Oromoo dhiifama gaafataa jirutu
as keessa jira. Akka barbaadetti uummata Oromoo kanaaf mee caffee kanaan ga'e gonkumallee hin danda'amu jedhee yaada akka koottani. caffee mee na dabarsee takkanaa bu'a. Ayyeetu biraaya. Okay, itti fufee. Ayyee abaa oboo keessaa baasaati miseensota yookaan deeggartoota isaatis keessaa baasaati hayyoota waan jiru kana warri kun garee yookaan koree filannee janiimi yaafichu amma gajjabeessinee siyaasaa haasofna. Okay, waan isin jedhu koreen dhaabbatee ammaati kiraarifaaying godin koree filannee jedhan. Koree filannee jedhaniiru. Koreen filatame kuni isaan kana geggeessa? Isaan kana geggeessu bar koreen? Lakkee. Koreen maal gochuuf deemaa dura? Koreen maal gochuudhaaf ijaarame? Maal gochuuf ijaarame? Sana adda baafachuu qabna kaa jalqaba. Laale injecting godini warri kun gareedhaa koree qaban. Asiimi? Yookaan guruppii hayyoota tokkoo jechuudha. Maqaa akkasumatti haa fudhannu dhaabaa yookaan isaa baasne. Waggaa dubbii dhaabarraa haasofnu nurraa akkoo beekani gaafii qabaannus yaada qabaannus abbaa dhaaba kana irraa gaafatamu jira. Koreen kun hayyoonni kun amma gareedhaa jechuudha. Garee akkam isaan kun? Garee advokeesiiti moo garee wayirratti dhiibbaa uumtu moo garee gartee akka jaarmaa siyaasatti akti gootu moo garee akkam hayyoonni kun? Namni deebisu jira gaafii? Gaaffii siifaa deebisu? Garee akkam isaan kun? Okay. Garee wayirratti dhiibbaa uumtu keessaayyuu garee impaayera kana buqqisuudhaaf addunyaa wajjin gatteessee haasa'uudhaaf deemaa jirtudha. Maqaa maaliitiin? Qoy ati akkasitti namanni ofii? No, maqaa utuu hin qabaanne akkamitti eenyus hojii dubbata? Maqaa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo duubaan warra hojjetu. Amma dhaabbadda adda bilisummaa Oromoo qofaame there are so many interested group ustaniituma walitti naa qaaree naa laala waggaa waa haasofnu just akkuma isin fakkaate osoo hin ta'in warra waraana bilisummaa Oromootuun amannee hunda keessa jira. Yes. Kanaafuu akkanumatti walitti naa qaaree naa. Aduun guyyaa harreen bal'aadhaa jedha. Gareen kun garee interested gruppii ifii isaanii advocacy mataa waan uffatan qabammoo tuuta wayirra dhiibbaa godhuudhaaf kaa'ame moo tuuta jaarmaa wayii konsernii itti dhagamee rakkoo jaarmaa sanii fuuldura oofan kam keessa jirti garee tamii isaan tun gareen hayyoota gaafiidha beekadha. Waan lafa jiru irratti. Gaaffiin kun deebi'uu hin qabu. By the way, dirqama deebisuu hin qabdanii. It's just a rhetorical question. So, akkuma assignment itti qabadda. Deebi'eera jechuun maafane. I like that approach. Really, I like it. Wanni maqaa hin qabne hin jiru. Maqaa gaafa jettu ati dhaabarraa barbaadamoo Oromoon gaafa of ijaaree waan takka gochuudhaaf deemu erga dhaaba maqaa dhahanii lafa biyya kana keessa hoo jiraatte no obboleessa kiyya biyya kana keessa hoo jiraatte hayyoonni kun kanaan dura guyyaa lama guutuu wal taa'eeti WOC uumee warra deeme jaarmaa maqaa jaarmaya. Ayyee xumuraddeen sitti kennaa qoy jechuma tokko lamaan. Hayyoonni kun erga afaan isaaniitii baasanii Oromoon dhaaba kana jalatti mataa haa qabatu bikka kanatti yoo mataa isaa walitti qabate waa gochuu ni danda'a dhaaba kana olitti kabiraan ijaaramuu hin qabu hayyoota taanee waan kana haa geggeessinu Oromoon walitti dhufee biyya isaa kanarratti abbaa ta'uudhaa qabaa jennee erga walitti dhufanii sadarkaan maqaa isaanii beekuu qabna isaanii koree dhaabbatan kanas immoo akka koreetti yookaan akka hayyootaatti waamamuu ati komachaa turte kaleessa dheengadda wal bira turre boleessa. Jecha koree jedhu kanaa fi hayyoota jedhu kanaan hin mormaa nuun hin jenne suma jedhe. Nuti kaleessa yes. Amma mee kaleessuma nuti waliin mari'achaa turre akki nuti mari'atudha.
TPLF Ertra Faannoo mootummaa kanarra yoo tarkaanfii fudhachuu dandeesse waa'ee keessaa fayyadamuu dandeenyaa jechaan turre nuti. Warri kun bari ilmaan Oromooti. Kan jaarmaa qaba. OLF jaarmaa, TPLF jaarmaa, Faannoon akka jaarmaa iflaaltii mire hummaan rakkoo qaba kuyyoo. Ooredii jaarmiyaa irratti mataa walii qabatu san immoo maqaa dhahaniimi. ABO, KFO lakkaa'anii turanii bar. Oromoon iddoo kanatti argamuu qaba, bakka tokkotti argamuu qabaadha bar kan isaan jedhaniif. Yoo dhuguma amma akka goonu jamaa meel tokko dhaggeeffadhaa. Dubbiin tun wal mormii uumaatti natti fakkaate please. Hold on. Caaffeen yaada isaa xumuratu isa booda raayyaan immoo yaada isaa nuuf kennu isa boodatti fufnaa dibeetii dhiisa. Yaada koon xumuradha. Edha jara keenya jarri kuni ofii biyya bulchuudhaaf deemu dhaaba maaliif hin dhaabbanne maa maqaa hin moggaafanne ka jennu yoo taane dogongora keessa jirra. Akkitti dogongora keessa jirru warri kun lakkoofsa nama haganaa qofatti dhaabbatu miti. Hayyoota Oromoos dabalataa deemani. Marii isaanis Oromoo keessaa akka addunyaattu biyyoota alaa kanaa wajjinu mari'achuu jirani. Abiyyi waan godhaa jiru Ameerikaan dabarsuu jirti. Miidhama sabarratti geggeeffamaa jiru dabarsuu jiran. PP waan dalaguu jirtu eega waggaa torbaatii waan isheen balleessaa jirtu saba biyya seetii keessaa ajjeesaa jirti malee diina ollaatii miti. Diina biyya ollaatii miti kan isheen ajjeesuu jirtu. Qawween biyya sana keessaa isaan harkaa dhumatte ummatuma biyya sana keessatti harkaa dhumatte addunyaa taa'ee ilaaluu jira. Oromoon gaafa akkasittiin maqaadhuma Oromootiin hippiin kun bakka sana haa jiraatu. Nuti harka keessaa hin qabnu jedhee Oromoon erga ijaaramee hayyoota isaa walitti fidatee dhaabni Oromoon qabaachuu qabu kanaa dhaabni Oromoo Pippiinu Oromoodhaa ta'u dhaabi Oromoo inni kun jalqabaa kaasee hanga har'aatti jijjiiramni tokko keessan jiru warruma kaleessa Oromoo ajjeesaa ture bara TPLF sana Oromoo ajjeesaa turetu har'as ajjeesuu jira. Oromoon bakka hin buufanne jedhanii addunyaatu beeka filmaanni akkaataatti Abiyyifaan filmaata kana dabarsan. Kana barreeffamaan addunyaa mattuu ibsuu ni danda'ama beeke hayyoonni kun gaafa wal qabatee kahee amanamummaa qabaata bakka hundarra biyya hundarratti. Dhageettii qabaata biyya guddatte kana keessattis. Gaafa dhageettii qabaate maal gochuu danda'a? Humna isaa biyya keessatti dhaaba tokko jalatti walitti qabachuu danda'a. KFO fi ABO dhaaba gurguddaa bakka dhaabbatu haa jennu iyyuu malee anatu bulchaa irratti jedhu warra wal loluuf deemuu miti. Gaafa impaayirri sun bakka sanaa buqqa'e mootummaan ce'umsaa ni dhaabbata. Mootummaa ce'umsaa dhaabbatu keessatti Oromoon akka itti gattaahee marii keessatti walii galuu qaba. Isa gattaahee wajjin mari'achuu danda'u wajjin mari'ata. Inni immoo biyya sana keessatti Oromoodhaa wajjin gattaahee mari'adhu jedhe Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'uu ni danda'a. Inni ollaa tahee jiraachuu barbaadus jiraachuu danda'a. Biyyi sun abbaa argatti Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'uu danda'a. Kana jala muraa. Dirqama dhaabni kun, jaarmiyaan kun, guruupiin kun, hayyoonni kun maqaa akkasii qabaachuu qabu dirqama jechuu hin dandeenyu. Hundumtuu qooda isaa keessatti haa bahatu. Walitti dhufeetu humna godhatee Oromoon biyya keessaas biyya alaas namni Oromoo jedhamu hundi gaafa waraana isaa bira dhaabbate addunyaan nama humna qabu bira dhaabbatti. Gaafa sana atis lafa dhaabbattu ni beekta. Kanaan waliin morminu. Mormiin hayyoota keenya irraa qabaannu an jira jedhee hin amanu. Nama hayyoota kanatti gammadee wajjiniin walgahii taa'ee bakka dandahetti gaaffiin barbaade gaafachuu danda'uudha. Biyya dimokiraasii qabdu keessa waan hin jiruuf. Kana isiniin jedhaa fayyadaa. Tiko rambu fadabanis. Hodon Kadir. Abicho. Apa tu benda ti naboda rufta abicho. Kadir sefuldro nama lama. Naboda rufta abicho ti. Amma rakyat segi gesan jira mana sanjiro. Gadin sebu samore. Ila sefuldro rakyat jira. Rakyat boda cimimun arkabase tu jira. Cimimun tante asof Kadir Kenya sih. Awam gora di dem tak kanuan itu kosini itu kaya itu lah. Raya lembar ayo tanah kaya saja if kanite yo kara itu nanti. Laki amma me marid jira akas jira karena wani di saati ya ada Mariana. Hayoni if Jarman kamne namni sadaga unjira tu maka nyutin dubbata wanju wanjuru. Adunya sadaga ini juga nih. Dugara dufa gora taka. Kamni ifi finjarin nama jaru sindandau.
kun inni nu eenyu ta'een nama jaaraa. Inni kun beekamuu qaba. Maaliif akka dhaabbate maal akka advokeessis haa ta'u guruppii dhiibbaa guutuu pireejaris haa ta'u guruppii special interestis qabdu haa ta'u wanni isaa bahuu qaba. Yoo san hin godhin mooviidha ta'a jechuudha. Itti gaafatamaaf dirqamni abbaan irra bu'u hin jiru. Namas walitti qabanii maqaan itti haasawan. Amaan dubbii ijoolleen dareenyu nan buusin. Yoo ati na buuftanii siin buusaa rakkoo dhufa. Kadirsin buufne ol deebii jedhee inni ati hin dubbiftuu? Ana iyyuu kan ol deebii isin jechaa ture maal taate? Neetworkii buuse taa'aadhi isaanii. Nuti tokko maaliifan si buusa buleessu? Yaadi keessan tokko malee yaatti buufame. By the way, hold on. Mee taap godhaa copy link godhaa dukkanaa jira. Please, dumti keessan share godhaa itti buufee raayyaa. Kanaaf waan lafarra jirurra qabanneeti haasofne. Qaamni ifii isaatiif itti gaafatama hin qabne itti gaafatama fudhachuu hin dandeenye nama biroo itti gaafatama kennuus dirqamas kennuus hin danda'u jechuudha. Kanaaf nama jaaruun ni ulfaata akkama isaan deeman kanatti. Yoo filatanii hayyoonni hanqana qabu hayyoonni miliyeenaanis haa jiraatu. Hundi waan hayyoonni isaaf kanarra laalee namni birootis marakkoon qabu kun. Immoo wixineen isaan lafaa kaan osoo eenyummaan isaaniitu maaliif akka dhaabbatan hin beekamin sadarkaa garee fi tuutatti gaddeebi'uun kun garam nama oofaa yaadajuu namni akka gajjabeessee ilaaluuf dubbadhaan. Waa takka wanni jaarmaa wajji walii hidhatu hin jiru. Warreen jaarmaa wajji walii hidhuu barbaadan jaarmaa inni jaarmaa itti gaafatamaaf dirqamas ni qaba. Akkatti uummata itti gaafatamus ni qabaa jechuudha. Karaas ni qaba. Warreen kana amma individualiidha accountable goonamu waan isaan hayyoota keenya ta'aniif moo waan common goal interestiin isaan irratti dhaabbatan kan isaan hundi walii fudhatan waan kana irratti Oromoo jaarraa hajaan tokko ni jira. Taanne nama jaaruun hin danda'amu. Galatooma. Cimimo. I think jara keenyaan beeku akkina itti waa hubadhu fi akka mana keessaa soomaa jiru adda. Hayyoonni keenya kun walitti dhufuun isaaniitu ammaan tana marsaa lammaffaadhaati kadhiyoota nasihaatilee walitti dhufanii dhageenye. It's too early waan akkasii eessa jala jiranii maal jala jiran jennee haasa'uudhaaf it's too early. Yoo teenyee waan isaan asiin bahan eega waan isaan asiin bahan eene booda komii qabnuus gaafii qabnuus yoo dhiyeessine irra gaarii na fakkaata. Amma isaan warra jalqaba waliin dhufanii waliin shaayii dhuguu isaaniiti hafuura obbolummaa hafuura oromummaadhaa ganaa waliin baafachaa jiranii. So I think it is too early. Warreen dhaabatti abaa obotti hirkisuu barbaadus warreen bakka biraa geessuu barbaadus too early san hin geenye na fakkaata. Sadarkaa san hin geenye. Let them be free. Haa discuss godhanii waan tokko gaas baan uummata kanaaf asiin baan. Ka isaan waliin discuss godhus deeman uummata kanaaf. Waan uummanni kun hin qeeballe waan uummanni kun hin feene godhuu hin danda'an. Godhuu hin danda'an. Uummanni kun ni callise malee uummata wallaalaa miti. Soosaniifi haa eeynu waan isaan asiin bahan eeyneeti waan isaan asiin bahan san irratti yaada qabnu dhiyeeffana na fakkaata. Ammaan tana maali ka jiru? Asbaanii jiranii eebbisu, jabeessu, impaawar godhu jajjabeessu kanuma kan irraa eegamu. Yaadadhaa warri hayyoonni Amaaraa kun waan itti dhimma bahaa turan. Profeesar Mahammadii fi Iskeel Gabbisaa yoo yaadattan amma dura haasawaa isaanii keessatti mana isaanii keessatti warrummaan silaa hayyoota Amaaraa kana ta'an gargari baasanii yeroo Profeesar Mahammad Hassan dhawan Iskeel Gabbisaadhaa faarsan tokko harkaa turre. Iskeel Profeesar Jaanii Profeesar Mahammadiin yaa Mahammad Baalo Jaanii yeroo haasawuu dhagayaa turre. Maaliif waan inni haasawutu isaanitti hadhaawaa jira. So har'aan tana bakka diinni isaan kana gargari baasee itti taphatu keessaa as bahanii walitti dhufuun isaanii kuni
it is something change guddaadha yeeti yaada hunummaanu qilleensa keessatti siyaasa qilleensa zalaasan dura environment san change godhanii jiran siyaasa keenya ka politics san change godhanii tan from insanity to sanity jechu jijjiiranii jiran so kanaafi yoo bakka sanitti bakka takkatti dhiibuu baanne isaanuma eeyne waan isaan asiin bahansan eeyne irra gaariidha yaaduma juun qaba amaanan akkasitti yaada Galatan. Aman is Qadir, right? Akasi Aman? Yes. Go ahead, Kadir Wabo. Go ahead, please. Amala la yonu kuni dirqama wali fide kayyada adda qabus ni jira kan waraana bilisummaa Oromootti amanuu ni jira as keessa. Ammoo dirqama Oromummaa walitti fide. Koreenis tana hayyoota kana wali fidee marii walii goosiftuutu kan isaan uummatan akka isaan haasawa isaan irraa hubannetti. Kanaaf waan biraa godhuu akka hin dandeenyamma dirqama warri yaada biraa qabulleen warra yaada hayyoota waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu dirqama akka deeggaran ta'anii jiran. Deeggaddallee guyyaa dabrellee siyaatilitti irbaata woborratti kayyaamaman hundi isaanii irratti argamee jira. Yoo haasawa isaanii jala deemnes waraana qabnaa waraana kana duuba akka jiranitti hubadhaan. Ammas qabsoon Oromoodhaa yeroo dheeraa deemaa turte hayyoota duuba qabaachaan turre. Kan itti yeroo injifannoo irra ga'an nyaadhamaa turan. Har'a immoo warri hagi tokko kutannaa isaanii murtii isaanii ni agarra. Egeree Oromoo irratti maal godhuu qabna? Bakka takka tolfannee bakka itti walitti dhufnutti haasoynee akka qabsoo Oromoo dagartee hin nyaadhamne irratti hojjechuudhaaf jaanii walitti dhufan. Namoonni akka Dr. Zaggaayee warra akka Dr. Maali Bayaan Sobaa warreen Dr. Mahamad Hassan ati harki guddaan warra qabsoo deeggaru. Kanaaf dirqama wanni isaan irraan tana walitti fide qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo jabaachuu isaa yeroo hubatan namni tokko waan jabaate irratti haasa'uudhaaf walitti dhufa. Akka fedhees yoo ta'e ni deeggarra jedhanii jiran. Ammaa egeree Oromoo jedhan. Dubbii Amaaraatii fi Tigreetii fi maalii kana laalaniiti qabsoon Oromootis jabaattee jira. Namni tokko waan jabaattee humna qabaatte hayyoonnilleen haasa'uudhaaf mooraalii qabaa jechuudha. Kanaaf gamana qabuu osoo hin ta'in hayyoonni jirulleen warra kanatti dabalamee qabsoo Oromoodhaa tinnisuudhaaf dirqama qabaa. Kanuma yaada kanadhaa irratti jabaachuu qabna malee halaalcha Itoophiyaa qabaa warra Itoophiyaanis as keessa ture kanaa walitti dhufe akka gaafa jalqaba duratti tokko akkas ni taajeetillee yaadu. Maaliif jennaan wanni sunis dabree jira. Gaafa san humna waraanaa cimaas waan hin qabneef jecha amma waraana cimaa waan qabnuuf hayyoonnilleen mooraalii qabaa jechuudha irratti irraa tanaasoo waraana qabna jee. Kanaaf qabsoo waraana bilisummaa Oromoo ka jabaatee fi mootummaa Itoophiyaa kalaaffateetu isaan kana walitti fide ilaalchi arraan tan addunyaan Itoophiyaa qabdu haluma kalee isaa Department of State in America kabaase waraana bilisummaa Oromoo son tuin warri kriminaala achi keessa dalagaa jiru PP warra silaa biyya bulchaachuu guruppii tanaa fi ammallee deebisee warra Amaaraa warra Eertiraa warra Tigreeti jee lafa kaa'e isaanirra katabe malee waraana keenya irratti waan takka hin katabne. Kanaaf har'a Oromoon bakka jirtutti deeggarsa gurguddaa kan ta'e jajjabeessuun irra jiraata malee warri kaan akkas ture har'aan tana namni tokko kophaa deemee waan Oromoo godhuus hin danda'u waan ta'eef kanuma irratti haa cimnuu hin jaani yaadni isaanii kana. Koreen ammoo isaan filatan kan isaan walitti fidu hayyoota walitti fidu. Galatoomaa fitadde.
Galatome fageenya hundumti warra amma dhufes galatoma waanuma sirriidha haasaa jirtu. Gaafii wajii galaa takka gaafadhu hunduma namaatiif. Taap godhaatee linkii gochuu keessatti dhufaa. Hin gaafatta gootota biyya tajjeessaa tokko nu obsi. Laal amma wanta caffeen haasa'ees wanta raayyaan haasa'ees wanta wal faalleessu natti hin fakkaatu anaan. Kan cimimmuun jechaa jirus. The way we are expressing our concern karaa nuti ittiini akka nutti mul'ate xiqqita nutti mul'ate agarree haasa'aa jiru. Fakkeenyaaf raayyaan maqaa gaafa jedhee ABCD maqaa maaliif immoo gaafanne yookiis immoo limited what is this like a limited company waan akkasii maaliif hin jenne jechaatu hin taane contentiin isaa maali? What is the objective? Contentii isaa maaliif akkamitti beekuu dandeenya? Maaliif hin ibsanidha? Kun immoo rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu. Maaliif yoo jenne caffee mataan isaa waan tokko jedhee waggaa sadiin duratu waggaa sadii yuumitti yeroo maybe 4 years if I'm not mistaken lidatu ayyaalo kan inni jedhee ከኢሳያስ ትግራይ ይቀርበኛል jedhe